daawwattoota koo chaanaaliin kun namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uuf egaa yeroo daawwachuu jalqabdanitti laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Odeeffannoo muraasan isinii kenna dhimma yaa'ii caffee Oromiyaa irratti. Caffeen Oromiyaa gaa yaa'ii idilee torbaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee Oromiyaa jaaffaa har'a eegala magaalaa Adaamaa galma caffeetti egaa yaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan kana dursuudhaan ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa torbaffaa kanaan egaa ajandaawwan garaagaraa irratti mari'achuudhaan murteewwan ni dabarsa jedhameeti kan eegamu. Kana malees ammoo gabaasa raawwii karoora bara bajataa 2016 fi karoora ijoo bara 2017 kan bara haaraa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaatu irratti mari'achuudhaan miseensonni caffee ni raggaasisu jedhameeti kan eegamu. Dhimmoonni nageenyaa, tasgabbii, raawwii hojiilee misoomaa, bulchiinsa gaarii fi kenniinsi tajaajilaa ajandaawwan gurguddoo marii yaa'ii idilee torbaffaa kanaa akka ta'an egaa himaniiru. Yaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan caffeen Oromiyaa egaa yaa'ii idilee guyyoota lamaaf gaggeessu kanaan muudamoota garaagaraas ni raggaasisa jedhameeti kan eegamu. Akkuma beekamu egaa caffeen Oromiyaa qaama taayitaa olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Seerri kan ba'u caffee Oromiyaatiin murteewwan mootummaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffatan caffeedhaan kan murteeffamanii hojiirra oolanii egaa yaa'ii kanarrattis egaa murteewwan darban fayyadamtummaa naannoo Oromiyaa fi uummata naannoo Oromiyaa keessa jiraatuuf akka mirkaneessan egaa kan eegamu. Adeemsi yaa'ichaa egaa kallattiidhaan OBN ni tamsa'a waan ta'eef akka hordoftaniif isin affeeraa. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha daawwattoota koo. Chaanaaliin kun namoota biroo biras akka dhaqqabuu danda'uuf akka babal'atuuf akka baramuuf egaa sabskiraayib gochuun kan sabskiraayib hin goone jechuudha. Akkasumas laayik jechuun fi yaada kennuunis ni barbaachisu waan ta'eef kanaan akka hirmaattaniif isin gaafadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa nagaatti.